Hayyee akkam jirtu? Mee imala keenya irratti immoo nama tokko bansiisuu fedha. Waliin aappii magaalaa Adaamaa keessatti jechuudha. Mee nama miidiyaa hawaasaa fayyadamu daandii daangatti arge maal hojjechaa jirta obboleetti? TikTokii hojjechaa jira. TikTokii ilaaluu jira. Hayyee mee qoy appilikeeshinii bareeda tokko ka TikTok illee caalu ka waan hunda qabu si yaaban warra. Hayyee. Jalqaba irratti pileestoorii kee bira naa dhaqxa. Pileestoorii kee bira dhaqni. Pileestoorii eegas waliin jedhiiti sarchi godhi barreessi. Waliin jettee barreessite hayyee sarchi godhi. Hayyee si bu'ee jira appilikeeshinii buufattee gattu qam oofin jedhin ban. Baay'ee bareeda. Lakkoofsa bilbilaa ka ittiin banatte lakkoofsa bilbilaa qabda harkarraa kireet jedhiin beem kireet tuqi. Kireet eeyis. Sana booda maqaa kee barreessi jalqaba irratti. Jamila ayyee Jamila barreessi. Ayyee maqaa abbaa keetii barreessi. Eda'oo. Baay'ee bareeda. Amma asitti maal sii kenne yuuzarneemii sii kenne jechuudha appilikeeshiniin kun. Yuuzarneemii kana yoo barbaadde in jijjiirta. Akkanumatti maal goota gabaabsiteetumaan Jamila jetteeni kaatee 25 jedhuu dandeessa jechuudha. Imeela qabdaa? Yoon qabaatanis yeroo biraa itti barreessita. Bira dabarta. Lakkoofsa bilbilaa hoo qabdaa? Lakkoofsa bilbilaa kee iddoo kam tuqxaa? Iddoo eda'uu tokko jedhu kana tuqi. Sana booda Itoophiyaa kan jedhu barbaadatte jechuudha. Itoophiyaa bira dhuftee jirta kun koodii itti galfadhu amma mee lakkoofsa bilbilaa harkarraa qabdu duwwaa 912 kee akkasii barreessa ayyee 912 jedhiini duwwaa irraa hambisi. Barreessi ayyee. Hayyee lakkoofsa bilbilaa kee barreeffattee jirta. Paaswoordii kanarratti mee maqaa kee barreessi. Qubee jaayii guddoo godhiiti. Qubee jaayii guddoodhaan eegali barreeffadhu maqaa kee guutuu isaa. Hayyee kan lammaffaa irratti illee Jamilaa @25 jedhi qubee jaayii guddoo godhi barreeffadhu. Kan lammaffaa irratti gadi bu'i. Tokkoffaa irra barreessaa jirta. Hayyee baay'ee bareeda. Mee gara oliitti onnaa 6. Agree and the condition kan jedhu kana tuqi. Tuqaa san isii duubaa san tuqi. Amma maal goona akkaawuntii kee maqaa barreessitee jirta, bilbila barreessitee jirta, iimeelii yeroo biraa itti galfattee jechuudha. Amma kireet kan jedhu tuqime. Aappii waliin salphamatti fayyadamuudhaaf. Baay'ee bareeda. Aappii waliin salphamatti bantee jirta jechuudha. Hayyee appilikeeshina kana mee akkamitti argite amma haga sii bu'ee fayyadamuu eegamte? Appilikeeshinii bareeda. Fayyadamu jira. Hayyee baay'ee bareeda. TikTokii fi isaan kaan irratti wanta argan hundaa of keessaa qaba jechuudha. Salphamatti kun atiillee amma ilaalaa jirta. Wanti si rakkise illee jiru jechuudha. Fooloo godhuu, poost godhuu, viidiyoo maxxansuu, beeksisoota garaagaraa, formeeshinoota garaagaraa irratti hojjechuufis si tajaajila. Sirriitti itti fayyadamii wanti si dhibe immoo gaafachuu yoo barbaadde gara mataa gubbaa kanatti ol dhuftee namootaan laayivii irra jiran sarchi gootee salphamatti argachuu dandeessa. Fakkeenya amma tokko sii fudhadhaa mee Kaliil nama jedhamu kana sii fudhadha jechuudha. Nama kana sarchi gootee salphamatti argattee dhaqxee dubbisuu dandeessaa. Yoo barbaadde immoo Harboor kana sarchi gootee salphamatti haala kanaan sarchi gootee namoota laayivii irra jiran dhaqxee dubbistee gaafii qabdu kamiyyuu gaafachuu dandeessa jechuudha. Jabaadhuu bareechitti fayyadami. Appilikeeshiniin kun ilma Oromootiin uumame yeroo jalqabaatiif kolonii miidiyaa jalaa Afrikaa baasuudhaaf kan hojjetame. Ati maal jettanii yaada kanarratti? Bareeda jabaannee hojjenna. Hayyee kanaaf namootni sheer godhuu hiriyoota keetii daddabarsuu hiriyoota keetii banuudhaan atillee asumaan hojii dirqama keetii akka dhuunfaa keessatti dirqama irra gootee akkaataa akka gootu asumaan si gaafanna galatoomuu waan buufatteef. Hayyee galatoomuu. Horii bulii hayyee Harboor miidiyaa neetwoorkii irraa kan